Tole, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu baga jiraattan baga deebinee wal agarree kabajamtoota hordoftoota chaanaalii yuutuubii Seeq Ibraahim. Har'as barumsa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Haala waayifaayi tokko paaswordii isaa itti argachuu dandeenyu yookiin immoo waayifaayi mana keenyaa kan yookiin iddoo dalagaa paaswordii isaa yoo irraanfanne akkasumas yookiin immoo waayifaayi paaswordii qabu tokko bilisaan fayyadamuu yoo barbaanne haala ittiin fayyadamnu isinitti agarsiisa. Hanga xumura barumsa kootiin na wajjin ta'aa feeraa kooti. Namoonni YouTube channel koo haaraa taatan subscribe godhaa. Maatii keenya ta'a barumsa arma dura isin darbe argachuuf chaanalii kan koo keessa seenuun description boxii keessa seentanii viidiyoowwan barnoota appilikeeshinii hedduu achirraa dabruu argachuu dandeessanii mallattoo ringii isaa mallattoo bilbilaa cuqaasuun all notification ka jedhu irra kaawwachuun maatii keenya ta'a siniin jedha. Amma kallattumaaniin gara barumsaatti isin dabarsaa laayikiidhaan eegalaa siniin jedha. Mee amma kallattimaan seenee sin agarsiisa. Mee na hordofaa garumaatti calqaba garuu eeppii tokko qabaachuu qabdan jechuudha. Appilikeeshinii tokko isa QR scanner jedhamu kana qabaachuu qabdanii. Appilikeeshinii isa kana jechuudha. Isa kana appilikeeshinichi isa kana qabaachuu qabdan jechuudha. Isa san eessaa argannaa namoota jechaniif tokkoffaa teelegiraama kiyyaara argatanii lammaffaa immoo iddoon barumsaan kan itti barsiisu description boxii keessa argattu jechuudha. Description box jechuun immoo iddoo ani barumsa itti barsiisu viidiyoo kan koo tuqxaniiti kan argattan. Mee fakkeenyaaf viidiyoo kan koo banee isinitti agarsiisa. Mee fakkeenyaaf viidiyoo calqabaa kana tuqee description boxiin maal akka ta'e isinitti agarsiisa jechuudha. Isa kana ni tuqxanii yeroo tokko kanaan isinii fida jechuudha. Achi booda achi booda mallattoo ishee gara gadii ilaaltu sana tuqxanii jechuudha. Mallattoo ishee tana jechuudha. Yeroo tokko tuqxan bifa kanaan isinii baasa jechuudha. Description boxii isiniif bana jechuudha bifa kanaan. Achi booda gara gadii kana kunoo iddoo kanatti read more kan jedhu kana tuqxan jechuudha. Achi booda appilikeeshiniiwwan as keessaa argattu jechuudha. Kan nama barsiisuu fi kan birootis jiru hedduu maqaa isaatiin jechuudha. Kan ammaa kun QR scanner jedhama. Achirraa buufattanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirra ka jiru kunoo fakkeenyaaf tuubbadii YouTube studio something intro maal ka jedhu jira. Kanaaf iddoo sanirraa buufattu jechuudha. Mee amma kallattimaan gara barumsaatiitti dabarraa jechuudha. Kanaafuu jalqaba mee waayificha banna jechuudha. Waayifaa sana banna. Kunoo bifa kanaan nu fideera. Achi booda siitingii tuqna jechuudha. Siitingii kana isa waayifaa kana siitingii tuqna jechuudha. Bifa kanaan nu fida. Achi booda gara gadii kana iddoo forget jedhu kanaa fi iddoo QR code jedhu kana yeroo tokko kilik goona jechuudha. Iddoo koodii kana bifa kanaan nu fida. Isa kana screenshot goona jechuudha. Kunoo screenshot goone gaalarii keessa nu seeneera. Mee gaalarii keessa seenee cheekaa godhu jechuudha nama. Kunoo gaalarii keessa na dhufeera jechuudha. Kunoo iddoo kanatti achi booda appilikeeshinii san bira dhaqa. Amma appilikeeshinii QR scanner isiniin jedhe san kunoo isa kana kilik godha yeroo tokko bifa kanaan dhaabana jechuudha. Achi booda QR scanner yoo baru haala kanaan na fide isiniifis haala kanaan fida. Kanaafuu maal gootu iddoo isa jala kan scan image jedhu kana tuqxan yeroo tokko bifa kanaa yoo tuqxan isa screenshot gootan san tuqxan jechuudha. Amma isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Bifa kanaa isinii fida. Achi booda crop gootan jechuudha. Ni gabaabsattanii isa qofa kophaattan bifattanii jechuudha. Koodii kana kophaattan bifattanii bifa kanaan. Achi booda mallattoo raayitii gara olii tana kilik gootanii kunoo ishee tana jechuudha. Kunoo waan guutuu isaa ditteelii isaa naa fide jechuudha. Kunoo calqaba irratti QR koodii paaswordii bakka kana naa fide tokko. Lammaffaa irratti koodii agarsiisa kan jedhu kunoo bifa kana naa fide. Sadaffaa immoo konneekti gochuu danda'a jechuudha waayifaa kallattiidhaan. Arfaffaa kooppii godhachuu danda'a jechuudha. Shanaffaa maqaa sanuu kooppii godhachuu danda'a jechuudha. Maqaa waayifichaa jechuudha.
Kanaaf bifa kanaan koodii argachuu dandeessanii jechuudha namoonni koodii wifi keessan isin jalaa bade yookiin kan bilisaatiin fayyadamuu barbaadan jechuudha. Garuu bilisaan fayyadamuu jechuun koodii namaa fayyadamuu jechuu miti. Kanaaf haala kanaan fayyadamtanii jechuudha. Kanaaf mee amma cheek godhee isinitti agarsiisa yeroo tokko. Mee tole cheek godhuudha mee wifi kan koo haa balleessu jechuudha. Mee wifi osoo isin argitan wifi koo balleessa kunoo. Wifi koo balleessee jira mee amma achi booda mee siitingii bana. Mee amma wifi haa banu jechuudha. Kunoo wifi bifa kana yoo banu paaswordii na gaafata jechuudha. Mee paaswordii duraa isinitti agarsiisan ammoo asitti galchee banuusaa cheekii haa goonuu jechuudha walumaan mee amma. Kunoo akkuma isin argitanitti kallattiidhaan jechuudha. Baazaa kunoo jechuudha. Waan isin argaartani kunoo waan soba hin qabne jechuudha kallattiidhaan. Bifa kana jechuudha akkaawuntichi paaswordichi kanaadha. Mee amma dan godhee haa ilaalu konneekti kan yeroo kana tuqee jechuudha. Kunoo konneekti naa godheera bifa kanaan argachuu dandeessu jechuudha. Kunoo waayifaan kiyya konneekti naa godhaara. Konneekti naa ta'eera haala kanaan fayyadamaa jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamaa isin jedha. Barumsa kan kokaarraa asumarratti xumuraa baay'ee isin jaalladha. Sabiskiraayib laayik sheer gochuun maatii keenya ta'aa isin jedha. Barnoota kana dura isin darbees argachuudhaaf chaanaalii kan koo viidiyoo kan koo keessa isin ilaaluu dandeessu jechuudha. Iddoo isin jaalladha galatooma.